Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akam jirtu daawwattoota channel keenya hundi keessan baga nagaan dhuftanii isiniin jedha daawwattoota keenya. Hundi keessanoo baga nagaan deebitanii isiniin jedhee har'a moosirii siitingii takka kan bilbila keessan irraa itti fayyadamuu qabdan hundi keessanuu warri bilbila fayyadamtanuu jechuudha. Siitingiilee lama isin agarsiisa viidiyoo gabaabduudha. Viidiyoon kun hundi keessan na waliin turaa isiniin jedha. Gara barnootaa osoo hin deeminiin duratti warri channel kootiif haarawaa taatan channel YouTube gubbaarratti Abduu Jimaadha barreeffadhaati subscribe godhaa maatii channel kootti dabalmaa isin jedha. Warri afaan Oromoo beektan hundi keessanuu walaa gargaaru viidiyoo like gochuudhaan viidiyoo keenya share walii gochuudhaan like walii gochuudhaan subscribe walii gochuudhaan walaa gargaaru isin jedha. Hundi keessanuu wal bukkee dhaabannee wal gargaarra. Viidiyoo irra dhaggeeffattan like tuqaa isin jedha. Hundi keessanuu akka nama hunda bira gahuufi egaa daawwattoota keenya gara barnootaa sinoofa viidiyoo kareessa isin gadhiise recordii kan koo kuruumii akkasina godhe sirrii miti sagaleen kan koo egaa gadhiise kee irra deebi'ee dhaggeeffadheenu sagalee kan koo bakka bakkatti ni muraa bakka bakkatti walirra galcha bartanii maayikii akkasina godhe. Egaa daawwattoota keenya barnoota StreamYard irratti fi barnoota YouTube barnoota Gmail keessatti gaaffii yoo qabaattan nagaa wajjin irraa fattanaa isiniin jedha. Gara barnoota keenyaa ogguun isin oofu viidiyoo siitingii isin itti fayyadamuu qabdan point ka jedhu bilbila keessaa bakka dawwalaa yeroo galtan jechuudha. Bilbila keessan bakka dawwalaa kana yeroo isin galtan tuqaa sadi gubbaa tuqxaniituma yeroo isin nama bilbiluu barbaadan jechuudha. Nama yeroo bilbiltanuu dudduubba isaadha akka footoo barbaadan kaawwachuu footoo barbaadan dudduubba isaa kaawwachuu akkaataa isin itti dandeessa. Siitingii baay'ee bareedaa ta'e kana waliin ilaallaa hundi keessan na waliin turaati. Egaa point ka jedhu gubbaarraa tuqaa sadi yeroo tuqxan siitingii ka jedhuun isintu Siitingii irra eegasentanii gaa haala kanaan isinii baasa. Siitingii kan eeganni haala kanaan isinii baase. Kan amma isin jedhe argachuuf daawwattoota keenya oola xoftanii irraa olee kanatti egaa siitingii kan jedhu yeroo tuqattan calm background kan jedhanii jira. Yeroo nama bilbiltan calm background kan jedha kan yeroo takka tuqxu sim card isin bilbila irraa qabdan isinii baasa. Sim card duma takka ni filattu. Egaa haala kanaan yeroo isin nama bilbiltanuu fi yeroo namni isin bilbilu haala salphaa ta'een background isaa suuraa barbaadanii fi footoo barbaadan yoo barbaadan kalara barbaadan irra kaa'achuu dandeessu isin jedha. Yeroo nama bilbiltanuu fi yeroo namni isin bilbilu jechuudha. Egaa kana kaa'achuudhaaf gaalaarii keessan keessaa yoo barbaadan harka mirgaa kan jiru background kan jedhanii jira. Harka mirgaa kaa tuqxanii background yookaan immoo footoo bilbila keessaa qabdanu bilbila keessan keessaa fudhachuudhaaf harka mirgaa eega tuqxanii daawwattoota keenya mallattoon ida'uu ni mul'atti asirra. Mallattoo idaa hutanii addeettanii tumayyuu mallattoo idaa hukaa tuqxanii tumayyuu gaalaarii keessan keessaa dhattanii footoo barbaadan fudhattanii irra kaa'achuu dandeessu isin jedha. Haala kanaan ani irra kaa'adhan jira waan ta'eennaan isin agarsiisufanii. Egaa bifa gurraacha yookaan bifa samaawii akkanarra kaalarra barbaadan yeroo nama bilbiltan akka irra kaa'achuu barbaadan haala kanaan gaalaarii keessan keessatti fudhattanii irra kaawwachuu dandeessu isin jedha. Haala kanaan itti fayyadamaa isin jedha. Isin kaardii hamma qabdu isin agarsiisa. Haala kanaan hundisaa itti fayyadamaa. Egaa kan lammataadha point kana keessaa osoo hin baane tuqaa sadii ni tuqxu ol deebitaniituma tuqaa sadii tuqxanii yeroo namni isin dawwale barreeffama afaan Ingiliffaatiin takkasii dhufu jira. Barreeffamni sun Ingiliffaanii kan namaa dhufu. Egaa siitingii eegasentanii barreeffamicha isin agarsiisa. Siitingii eegasentanii egaa quality display message kan jedhu quality display message kan jedhu kana quality display message kan yeroo tokko tuqxanii haala kanaan barreeffamni kun asirratti icon bakka jedhu kan ni jira. Asirratti barreeffama hedduudha afaan Oromootti jiran jira. Barreeffama yeroo namni isin bilbile yeroo namni isin bilbile xiyya takka ni jirti haala amma agartan kanaan jechuudha. Haala as bukkee kanatti agartanii kana xiyyattii kana tuqxaniituma daawwattoota keenya barreeffama kana isinii fida. Barreeffama kana haala afaan Oromootti jiratan warra afaan Ingiliffaa hin beekne afaan Oromootti jirtanii yoo dalagaa irra jiraatanii barreeffattee lafa kaa'attu yoo hojii irra jiraattan hojii irra jira yookaan immoo yoo bishaan keessa jiraattan harka keessan bishaan qabaachuu danda'a yookaan immoo salaata irra yoo jiraattan bakkuma takka bakka yookaan immoo nama waca keessa jiraattan bakkuma jirtan takka barreeffama barbaadan barreessanii irra kaawwattanii yeroo isin wale barreeffamicha tuqxanii jechuudha. Dalagaa irra jira yookiin hojii irra jiraattan hojii irra jira sana tuqxanii gabaabumatti barreeffamni sun abbichi osoo bilbila gurrarraa hin fudhatin dhaqee seenaa fi haala kanaan nama deessoo dandeessanii nama jalaa kaasuu qaqqabu dhabdan jechuudha. Yeroo isin bilbile barreeffattee lafa kaa'attanii haala kanaan isin yeroo inni isin dawwale mallattoo xiyyaa gargaltee tuqxanii nama erga tuqxanii deebisuu dandeessanii barreeffamichi afaan Oromootti jijjiiramuu danda'aadha. Gabaabumatti barnoonni keenya irraa haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Hundi keessaniyyuu haala kanaan itti fayyadamaa siitingii kanneen daawwattoota keenya. Egaa daawwattoota keenya haala kanaan siitingii kanneen itti fayyadamaati. Viidiyoo kan koo like naa gochuudhaan barnoota hedduu YouTube kan koo jalaa argattu. Warri haarawaa taatan chaanala kan koo subscribe naa godhaati. Viidiyoo like gochuudhaan walaa gargaarru ilmaan Oromoo bakka jirtanutti hunda keessan isin jaalladha. Barnoonni viidiyoon keenya irraa yookaan barnoonni keenya irraa asumatti dhaabbata. Hanga walitti deebinutti hundi keessan nagaan naa turaa isiniin jedha. Nagaan